Manneen murtii Oromiyaa raawwii hojii kurmaana tokkoffaa magaalaa Adaamaatti qoratan. Yooyaa harka fuune kamooltan kabajamtoota daawwattoota OBN waarii OBN kan guyyaa har'aan turtii kan isin wajjin taasisu sabboontuun Gosaa fi Fissaa Balaayineetiin haga dhumaatti wajjin tura. Waarii keenyas oduu kanaan eegalla. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gazaalee Baasimal manneen murtii aadaa fi idilee waltumsuun hojii hojjetaniin hawaasni kenna tajaajilaa haqaa dhaqqabamaa fi si'ataa ta'e akka argatu taasisaa dhufeera jedhan. Manneen murtii Oromiyaa raawwii hojii kurmaana tokkoffaa magaalaa Adaamaatti qorateera. Yohaannis Bantii guutuu oduu kan akka ta'an qindeesseera. Raawwiin hojii kurmaana tokkoffaa manneen murtii Oromiyaa magaalaa Adaamaatti gamaggamame. Waltajjii qorannoo hojii kana irratti hojiin kenna tajaajila abbaa seerummaa, qulqullina, si'oominaa fi dhaqqabummaa qabu hawaasa biraan ga'uuf hojiin gama maraan hojjetame ciminaa fi hanqinnisaa irratti mari'atameera. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa godina Shawaa Kaabaa obbo Taammiree Shubbuu godinichatti manneen murtii aadaa mana murtii idileen wal ta'uun hojii hojjetaniin dhimmoonni mana murtii idileetti haqa mirkaneessuuf rakkisaa ture osoo hin hafin deebii argachuu dubbatan. Namichatu hoolota hedduu qaba. Hoolaa hedduu kana keessa halkan mooraa yookaan immoo gorannoo hoolaa kana keessa hoolan tokko jalaa badaa jechuudha. Ganama ka'ee hoolota isaa yoo to'atu hoolan tokko hin jiru. Kanaaf hoolaa kana yaa'u hawaasni akkaataa aadaa naannoo isaatiin bineensa nyaatee moo nama nyaatee waan jedhu akkaataa itti ilaalutu jira jechuudha. Yoo lallaalu hoolaan kun akka bineensan hin nyaatamne adda baafatee jechuudha. San booda namoota shakkii irraa qabu gama mana murtii aadaatti dhiyaatanii akka gaafatamaniif nama tokko keessaa fuudhee gaafata himannaa irratti banaa jechuudha. Innis dhaqee dhimmicha akka achitti ilaalamu fedhii qabaachuu isaa ibsuudhaan manni murtii aadaa kun maal godhaa isa qofa osoo hin taane haadha warraatiif illee waamicha godhee jechuudha. Haadha warraati gaafa waamicha godhu haati warraa dhuftee abbaa warraa kee hoolaa kana akka fuunee ni kakattaafii jedhaniini ishiin immoo hoolichi yoon bade jettee eega qorattee booda yeroo akkasii namni kuni hoolaa wayii fidee dhufee ture. Hoolaa kana eessaa fidde ani jennaanini nama ebelu jedhamutu sibiratti naa hortu jedhee natti kenne jedhee san booda innis in gurgurate hoolaa kana waan jedhu kaasti. Kanaafuu inni hoolaa kana fuune itti kakattu ennaan lakkee ani cubbuu mana kiyyatti hin galu hin kakadhu hoolaan kun kanuma nama kanaa ta'uun oolu jettii jechuudha ishiin. Innis kanumarra dhaabbatee dhugaadhaanatu fuudhe jedhee amanee jechuudha. Osoo gama mana murtii deeme dhimmi kun ragaa gochaa halkaniiti ragaadhaan waan mirkanaa'umati abbaan haqaa kun haqan arganne booda tilmaama hoolaa san kaffaleefi jechuudha. Kenna tajaajila abbaa seerummaa dhaqqabamaa qulqulluu fi si'ataa hawaasa biraan ga'uuf haalota garaagaraa mijeessuuf gama teekinooloojiin hojii bal'aan hojjetamuu kan himan ammoo pirezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusiiti. Kan kanaan dura abbaan dhimmaa qabateetiin gara mana murtii olaanaatti dhufu amma ifaayilingiidhaan siistama teekinooloojii kanaatiin ergamu abbaan dhimmaa achuma taa'ee ifaayilingiidhaan isa hin ergata mana murtii olaanaa irratti imeeliidhaan baname galmeen sun ulaagaa isaa guutuu isaa adda baafamee ofiisara seeraatiin san booda galmeen saaqame abbaa seeraatiif darba abbaan seeraa immoo abbaan dhimmaa utuma achi jiru viidiyoo konferensiidhaan tajaajila kan kennu malee abbaan dhimmaa gara mana murtii olaanaa hin dhufu. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gazaalii Abbaasimal karoorri mana murtii waliigalaa Oromiyaa akka waliigalaatti dhimmoota 4 giddugala godhatee kan qophaa'e ta'uu ibsan kenni tajaajila abbaa seerummaa qulqullina si'oominaa fi dhaqqabummaa akka qabaatu teekinooloojiin deeggaruu mana murtii aadaa waliin qindoominaan hojjechuu bilisummaa fi itti gaafatamummaa mana murtii mirkaneessuu gaarummaa bulchiinsa keessoo fi dandeettii raawwachiisummaa cimsuu irratti kan fuulleffate jedhan kallattii karoora hiixataa fi milkaa'inaa bara 2016 qabame milkeessuufis kurmaana tokkoffaa keessa hojiin qophii bal'inaan hojjetamaa turuu himan. Gama qulqullinaatiin sadarkaa mana murtii olaanaatti raawwiin jiru gaarii akka ta'ee fi sadarkaa mana murtii aanaatti ammallee kana irratti hojjechuun barbaachisu ta'uusaa adda baafannee jirra. Gama dhaqqabummaatii fi si'oominaatiin hojiin wal qabatee keessatti teekinooloojii fayyadamuudhaaf hojiin qophii godhamaa ture gaarii akka ture faayiliingiidhaan fayyadamee uummanni bakkuma jirurraa tajaajila abbaa seerummaa mana murtii aanaarraa mana murtii olaanaa dhaquutu nu barbaachisin aanaarra taa'ee mana murtii olaanaatti fayyadamu mana murtii olaanaarraa mana murtii waliigalaatti fayyadamuu akka danda'u hojiin teekinooloojii babal'isuu sadarkaa gaariirra waan jiru ta'uudhaa fi cimee itti fufuu akka qabu kan kaafnedha. Si'oominaa wajjin wal qabatee sadarkaa mana murtii aanaatti fooyyee qaba sadarkaa mana murtii olaanaatti bu'uura karooraatiin ammallee raawwatamne waan ta'eef kurmaana itti aanu kana keessatti ciminaan hojjetamuu akka qabu kan walii keenyadha. Itti gaafatamummaa mirkaneessuu wajjin wal qabatee hojiin gaariin hojjetamee amma fooyyeen gaariin jiraachuudhaaf ammallee hojiin naamusa dagaagsuu bal'inaan hojjetamuu akka qabu warratti walii gallee jirra.
Milkaa'ina hojii manneen murtiifis hunduu ga'ee isaa bahachuu akka qabu obbo Gazaaliin dhaamaniiru. Hawaasnis abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa dhimma qulqullinaatti hojiin wal qabatee keessatti ragaa sobaatii hojiin wal qabatee gufuu sirna haqaa wanti ta'e dhimma ragaa sobaatii hojiin wal qabatu sanarratti hojjechuudha. Kan biraa uummanni kan keenya haqa barbaacha mana murtii dhufuu qotuu hin ta'in mana murtii aadaatti fayyadamee galmeen baay'een achitti dhumuu qabaadha. Mana murtii aadaatti aadaa isaatti qe'ee isaatti xiyyeeffachuu waan qabuuf mana murtii aadaa kana immoo yoo cimsine leenjiidhaan maateriaalii barbaachisu jiraa guunnee leenjii yoo kennineef uummanni baay'inaan haqa isaa ganda isaatti xumurachuu akka danda'u irratti hojjetamaa jira.